jechuudha reeffa argame waan ta'eeti oduu dhagaa turre miti. Reeffa argame ka jedhe eenyunni? Yaa TikTok dhumarraa waan ta'e argite malee waan qabatamaa argite hin jiru. Astuu waan ofii kan jettu tana galtee jirti. Eeyyee nana. Okay. Dubbadhu. Nagaan isin haa ta'u uummata Oromoo hunduma keessaniif akka mul'atan. Ifillee ta'u Nagaa galata Rabbi. Mubee waan isin jedhu lakkoofsa kee hin qabani lakkoofsa kee hedaa yeroo sitti kenna screenshot godhatoo jedhu viidiyoo waraabamee illee na jala darbee har'a liivii irra turre obboloonni keenya na bira turan ni jiran as keessa. Lammii nafaana ture ijoolleen koomentii jalatti argaa jirullee nafaana turanii. Mucayyoon Obsee jedhamtu oo ishiin ordofamte mucayyoon Warqii jedhamtu sun inni argamti mucayyoo Obsee jedhamtu akka hordoftan uummanni jala jirti. Lammaffaa immoo Maartaa Jalduu durbii mucayyoo baddalamtee lakkoofsa warra eejensii sanaa ni qabdi. Lakkoofsa isaanii naa barreessitee jirti. Infoormeeshinii guutuu reenfi sun akkamitti akka eejensii sana qaqqabe isheen natti himtee jirti. Eejensiin sun eejensii maalii akka ta'e reenfi sun eejensii kam keessa akka jiru Maartaa Jalduu harkaa qabdi. Isinii faayimtuu reeffi sun otoo biyya keessan qaqqabiin marammaramee banamee ilaalamee jalqaba reeffa duutee si adda baafane waan akkanaa naasayin gaafa argannee kaan iyyi biyyan galu reeffi Kees namni hamatu jennee dhageessaa giifti astuu dhaggeeffadhu amma reeffa barbaadaa irra nu reeffa argannee kaan naasayin reeffa Kunoo dhabna Maartaan asirra jirti gaa isaa dubbatu Maartaan asirra jirti bar. Maartaa miidha ummata keenya waliin akkasuma ilaana caqasa dubbii balleessaartu. Jalqaba reefa argannee kaana reefa gaafa argannee kaane maaltu itti aanasa jedhu wallaalli nuni beeka. Kanaafi murteen kennina ammalleetu nyaachuun bariin harka dhiqatteen reefa iyyuu argannee hoo utuu reeffa argatiin dhabamuu tasaadha aballeessanu. Reeffi immoo argameera. Mubee reeffi jedhanii dadawwalanii lakkoofsa isaanii sana qabadhaatii reeffi miirra jedha irratti dawwalaa kaaree reeffi waan jira yaa'ii dawwalanii jettee Maartaan Astuma asii qabate jedhaniin dubbiin taatu lubbuu namaati jedhanii akka barbaadan godhaa mana battanii achii batabbattanii asii batabbattanii mana banatanii teessisin eenyu taangoo sinii kenne mucayyoo kanarraa akka dubbattaniif isin eenyu taangoo sinii kenne eenyu mana banadhaa deemu baarak bira ga'eera miti. Reeffa argameera erga jedhame kun nu tasgabbeessu nu burjaajessu nu baxabbatudha kun reeffa argameera jedhe gurbaan dawwale reeffa argameera bakka ta'e nutti himnee jedhe nu baasaa kun ummata keenya nu deemsisaa meerre warri mana banatan sila warri mana banattani reeffi deenitti argame fida ummata maatal jeessitan ofii taljooftanii reeffee gaba'e fida. Tige maayikii qabatu Mubaarakilaa dhaggeeffadhu warri reeffi mucayyoo argamte jedhee olii gadi fiigee odeessu kuni warra hintala sanarraa hicciitii qabu warra hintala sana beeku warra dhugaa mucayyoo kana dhoksu tattaafatu malee habadanani maatii bilbileen ture jedhaniin uma kanatu bira dhaqe jedhaniin immoo dhugaan taatu jedhaniin immoo dubbiin taatu isaan kun immoo guyyaa guutuu mana banatanii irraa dhiichisaa oolani hanana waamanii waan nagaafatan qaban lakki ani dhageenye hin beeku hin beeku warra sin dhageenye warra dhugaana yoo dhuguma dhugaa mucayyoo barbaanna ta'e finne asitti Mubaarakitti kennine kallattiin qabata kanaan alatti akkas ta'a jedhanii dubbiin namni dhiifama naa godhe obboleettii koo namni reenfi si argameera jedhee adda labsee TikTok irratti uummatanu jalaa qabbaneesse akka sagalee mucaa kanaa dhaqotu namni godhaa yeroo inni warra reenfa argameera eenyu mana bane beenaa naa fidaame abbaa mana bane sana fida abbaa fide ta'u astuuruma kana ni mana bane astuu eessaa dhageesse reeffa argamu lammii muutii qabadhu lammii muutii irraa qabachiisii buufeessi faana naasaa. Ishi astuu eessaa dhageesseeti reeffi mucaa argamu. Koosh kuno wal dhageenyaan ila anis waan dhagaye isinitti himaa isinis immoo waan dhageessan waraana natti himtu. Jaalatu mana bantee siyaan irraa sibsiisaa ture. Malee dubbateen tigil. Namni biraan dubbateen dhiifamaa wajjin siifuun gaafataara dhiifama nu godha. Ishi. Mubee narraa dhoowwisiifin ittidha. Astuu gaafataa jirta mubee. Mana banne ganama yoo mana bannu maaliif mana banne obboleettii keenya obseetu kaleessa yoo dubbattu viidiyoo waraabdee obseen gadhiifte viidiyoon sun maal jedha obboleettiin keenya kuni duutee jirti viidiyoo sanarratti jechuudha sagalee ishii viidiyoo sanarratti obboleettiin keenya kuni duutee jirti waan ittiin biyya galtu hin qabdu gargaaraati
hospitaala keessa jirti nu gargaara jettee dubbatte. Viidiyoo sanarratti hundoofneet mucattii sana waamnee gaafataa turre ganama. Okay, mucattii naa waami meme erga waamuu dandeesse naa waami nan barbaadaasitti. Warri sobduu maal taate jettan afaan keessan qabataa mucattii anuu sobaa jedhamaa jira anuu sobduun jedhamaa jira kaleessa tuu waan nyaatiin isaati waan si gaafanne qofa godhi malee ala sanadiisi. Nuti mucattii barbaadan jedhamaara. Waa'ee sobaatuun ta'in waa'ee mucattii waabnee mubela mucattii waabnee gaafataa turre ganama gaanu. Astuu koo eessaa fuudhee akkana jettee dubbatte. Please obsee waami. Yalla sala waamam. Waami. Baqa sheeritti godhee waamama ooluf. La dirqama akka waamtetti waamuu dhagaa. Eeyyoo. Mubaarakani waan tokkoon dubbadhamee hubeeku waan takkitti na dubbachiisi. Dursee maal goote miicayyoon Asteer jedhamtu kuni gaafa jalqaba otoo sitti dhufin otoo gara kee kana miicayyoo kana haan hin fidin irraa dubbanne sagalee haa taanuu fi gara Mubaarakittis geessinee kallattii qabsiifnee miicayyoo kana sagalee taana noomaa gochuu hin dandeenyu gaafan jedhu miicayyoon obsee jedhamtu kuni nu bira dhuftee jechuudha mana tigisti dhuftee. Gaaddisaa galcheedha maala gaaddisaa torba barreessisin galchaa ilaalaa galchaa ishi dubbadhu. Eeyyee kan achi dhuftee maal jetti ka Mubaaraki maallaqa walitti buusaa. Maallaqa walitti buusaa ani dhaqeen sinii baasaa miicayyoo kana reeffa sinii baasuu danda'a. Wanni maxxansaato akkana akkaawuntii maxxansaato maallaqa guuratu natu sinii baasa danda'a jettee haasofteef taate gaafa ishiin fixattuu naatti obboleettii koo jedhee. Eenyu kana jedhe. Obsee shi nama Obsee gastii kiyyarratti Mubaarak odoo dubbisuu jiran. Gaaddisaa lakkoofsi quba barreeffataa galchee. Namni biraan seenaa harkisee. Maallaqa walitti buusaa ayyee. Eeyyee. Maalan jedheen kaani achuma obboleettii koon jedheen adabadhu reenfa dhabne ila obboleettii kana haadhoo keenya ni dhabne reenfas ni dhabne amma immoo maallaqa dhabu namni itti sii galu hin jiru namni maallaqa walitti buusee sitti kennullee hin jiru ati lammaanyi maallaqa namaa funaanuu taate yoo taate nala miicayyoo rafi sagalee ta'uu hin dandeessu waa'ee maallaqa nurraa dhaabe keessa hin jirru deemee nu lubbuu shi barbaadan reenfa shi barbaadna bu'ii nurraa hin jedheen ijoolleen antiin dubbatina adabadhaan jedhe lakkoofsa obbolaanaa kennaa jette baatee nurraa deemte amma maal goote ka deemte viidiyoo shi jalatti maal dalagde miicayyoon kuni duutee jirti waan ittiin galtutu dhabamee waan ittiin galtu waan dhabamee maallaqa buusan hin galchaa jettee viidiyoo hojjettee jechaa jirti shi kun gaafsanis uffee kana duratti dalagdee nu harkatti qabnaan nu biraa buute ammayyuu shi naa dhuftuu jette kun haa dhuftu waan akkanaa dalaganii kanaaf yan sana olii fiigan. Obseen isii kana obsee wayii argeeraan isii kana la kana obseen. In baqatte mubee ganamallee in baqatte obseen barbaadaa fida ijoolleen ennaa sana ishii jala jirta mucayyoon gurree jedhamtullee obseetu ishiitu natti mee jettee jirti. Ishii miti. Dhiifama obsee piroofaayilii keessa. Mucayyoon gurree jedhamtullee sheeritti godhaatii waama walaa fidanii obsee fi warqiin wal beekani. Garuu reeffa mucaa Sunniin guruupi mata akka jechuun. Ijoollee shamarranii reeffa mucaa kana taphachuun maaliif barbaachise garuu isin shamarran miti. Nukkoo shamarran biyya arabaa. Iyyachuudha qabna. Shamarran iyyuudha qabna nuufaa ba'u reeffishii nuufaa mul'atu. Dhiibnee keessaa baanu maaliin nu baxabatu jarri obsee jinnii jedhamtan obsee amma naa fidaa yookiin immoo suuraa obsee naa fidaa. Suuraa obsee naa fidaa warri qabdan. Asirra keenya barbaadanna. Inni dhuftiiree jaallattee dhufti. Waa'ee mucaa kanaa garuu maaliif xaxaa godhatee? Maaliif xaxaa akkanaa godhate garuu waa'ee mucaa kanaa maaliif taphachuu barbaachise? Taphee yaa madaana lama. Maaf itti taphachuu feesse garuu mucaa kanatti? Maaluma isin goote? Maartaa dhaggeeffadhu. Maartaa. Obsee waami. Ati obsee hin beekta miti? Maal asirra cufamtee na wajjin hin teessa waami obsee. Fidi suura ishii. Obseen ishiin amma jechartan ishiin beeku miti. Hin beekta. Suuraa obsee naa fidaa. Tigisti. Fidi deebi suura ishii. Oromoo suuraa obsee naa fidaa. Yeroo namni qoyyaa. Yoo inni kun nu darbeesi dhaggeeffadhaa nama 2,100. Min ayyaatoች ናቸው yoo nan dhaggeeffadhaa namni tokko wayii yoo inni dhufee gastii irratti affeerame waan shakkii wayii aasee piroofaayilii jala galaati yoomiyyuu dhageessanii yoomiyyuu iskireeshii godhaa footoo lamaan tokko faaraan ta'ina
Mube olla deebita dhaqeen iskiriishuut godhee fidee dhufaam. Dhaqii fidee Obse. goota. Maalash. Namniidha. Tiktokii siillee footoo kaasii naa fidi. Tiktokii siillee footoo kaasii naa fidi. Tiktokii siillee footoo kaasii naa fidi bakka baqa. Obseen kami qoy. Qoy bakka. Dubbii dhaabii godhaame warri dubbii walii gadooftan ammasini an dubbii ashkarakkaraa jiru. An dhugaa micoo dhoksaa jiru. Adabadhaa taa walii gadi talaawwasinaa. Maal gootu miidiyaa warra mana banatu jala dhaxxanii tol. Maal goota ati maartaa bakka baay'eesti argeera miti ani. Maal gootan? Mubee bira geera dubbiin mubeetu xumuraa jechaa jirra miti. Maal gootu bakka mana banattanii warra mana banatan wajjin hin bukeessitu deemtanii. Laa mana banachuun gaariidha dhaggeeffadhaa. Mana banatanii sagalee ta'uun gaariidha. Garuu argameera reenfi waan qabatamu waan itti amma astu itti gaafatamtu. Itti gaafatamummaa jalaan baatan hundi keessanii. Beekaan obsee Nu baqatte obseen. Namni obsee jala ajandaa kana fuudhee afarse karaa nu kaagataa jiru tokko isin yoo jenne gamaa jettu ammala. Astuu dhaggeeffadhume ani waan tokko si jala si barreessetan Waan jennee tobse. Eessatti immoo waa'ee malaqaatti galteeti immoo. Gada bariki koi na wadda hundumti keessanii. Ayyee kottu dubbadhu viidiyoo as beeti. Maahi qabadhaa moo kan mubaariki koi. Maahi qabadhaa keessan viidiyoon nu bayaa rakoo. Ishi. Hundumti keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jechaati. Billee ta'u. Har'a mana micoo astuu jedhamu kana seene. Kalee simbira dhufeetoo simbira haasaa olii lakkoomsa koo keessa si erge. Namichi inni immoo amma duute zawwalee kun harabuma miti harabuma anis kanaafiyyuu haraba jedhee tiiktookii sana hojjedhe jechuudha. Ani immoo biyya kana hergan dhufe ji'oota lakkoofse malee hoggoota lakkoofne ani jiru mana kontiraatati wayin hana jedheetoo yookiin micoo warqii sana jechuudha dhugaa waaqayyo yoo nani beeke biyya namaa kana nan galchi waaqayyoon dhaba manaa godhu kunoo ramadaanaas deemu kana nan galchi. Rakkoo qabaa'uun kakaatiin ishii dubbadhati. Ani ji'oota lakkoofse malee biyyoota kana keessatti hoggoota lakkoofse. Achumaan balaa konkolaataatti jedhanii eengada galgala natti haasa'anii amma sa'aatii baay'ee irra turre annuu kenne namichi kanaa jedhan namicha sanas immoo dawwalee hingiliffaan nan gaafadha jennaan namichi sun hin kaasu lakkoomsa biiroos naa kennan lakkoomsa obboleessa micoo kanaan naa kennanii yoom duute kan jedhamu sun obboleessa sanarraa mirkaneeffadhe ishiin kan duute an rukutamte sanbatamoo qidaamedha naan jedhe kan duute immoo roobidhadhanii naan jedhe natti odeesse mucaan sun achumaan inni kalee ganama nu qaqqabaa reef immoo mana yaalaa jiradhanii ijoolleen masantu gaafsan laayif irratti dubbatee lakkoomsi yookiin immoo lookishiin ni jiran lookishiin isa kijibaashiin micoon olii gadooftu sana waan isaan jedhan kun lookishiin sun naan ergamnee jiraa jedhan yoo namni nu dubbisu jiraate mubaarik biraan nu gaa tiijii faa gannii faa biraan nu gaa jedhee tanan sagalee sana qabee sagalee sana bitti amma sagalee mayyuu namaa ta'e hin beeku maaliif anis kinoo fireeshidhuma ishiin micoon kunis fireeshidhuma waan irra ga'us hin beekamu jechuudha. Sagalee sana waraabee gabaabsi yeroo qabnu waan ta'eef ifamaa hojii yeroo nu daangeessa ati maallaqa walitti buusaa jettetta. Maallaqa buusaan jenne ganniitu kalee barii mana ishii seene madaamin koo haala baatee ta'u ayyaana kanaa mi'a bituudhaaf hin deemnaan jette ganni adaraa kee viidiyoo warra waraabeen ture jennaan ganniin dhaqaatoo waasaappii hidhaatoo tigisti hin jirti ragaadha yoo dhugummaa isa dhugaa waaqayyo dubbatte achumaan ta'e maal jetti waasaappii hidhaatoo mubaarikiin waamaa jette ganniin tigisti achumaan mubaarikiin nan affeerra mubaarikiin dhufa. Dhaqaa waasaappii hidhaatu micoorree fi yoo argame birriin hin guurrama birritu guurrama achirratti hidhaa waasaappii hidhaa jette tigistii dhinaan jennaan ani beekeen hidhuu birriin haa guurramu jette gannatiin jedhan tigistii kinu na bira jirte malee ani micoo waan hin beeku. Ganniitu tureef hin argamini garee waasaappii hidhaa jettee birriidhaan dubbataa jirte jechuudha. Ganniitu ishiin waasaappii hidhaa. Waa'ee birrii keessaa ba'i. Gannii waama. Carraanaa kenna. Waa'ee ganniin akkas hin jenne. Ini isin turraa dubbata gannirra isin turraa dubbata ana gaafataa jira callisa ganni waamaa warri bilbila qabdanu gannina waamaa si tokko obse mucaan argamte jetteetta ammas mucaan argamte jetteettaati. Ara mucaan argamne mucaan reeffi mana yaalaa jiradhanii namni itti siqeetoo reeffa kana ofarramee yaada farramamee fuudha waan ta'eef. Eenyu siin jedhe mana yaalaa jira jedhanii erga jette. Nalaga gaaffii kooti deebi. Reenfisii mana yaalaa jira jedhani ka jette maalirra dhaabatteetu eenyuun mana yaalaa jira siin jedhe jarri iyyuu hin jenneewu. Jarri mucaan ergatti duute iyyuu
yoo duute jiraatte warri mucaa ukkaamseyyuu hin jennee Ani nani irraa dhagaye kaasinitti taane madheen gadda galgala ani nani kana dhagaye lammii faa tiggisti faa ijoolleen hin jiru laayivii isaanii namni dhibbii bakka itti laasa'u afaan eenyurraa dhageesse reenfi mucaa mana yaalaa jira jechuu eessaa fuute abalurraan dhagaye ijoollee malee makanarraan dhagaye laafuma ijoollee kam fakkeenyaaf yoo lammii faana jiru lammiif dhiiga kan jedhu kun tiggisti isaanii mana isaanii seene jechuudha laayivii isaanii. Lammii Wayye. jetteetta Mobee koo ilaa gaafa jalqaba otoo sittiin dhufin lookeeshinii nutti kennamee mucayyoo mana yaalaa jirti namni ittiin jedhe sin jiru mucayyoo dubbii bocorroqtee dubbiin borciin obboleetti na dhaggeeffadhu mobee koo kuma nan isin jedhe hin jenneen jetteetta dhugaa waaqaa isuma kirrii kee kana dubbadhu mana namaa jirta. dhaabaa sin laman waa sinitti hima dhaabaa kanas Amma dhaabaa kun wal mormii irra jirra amma wal mormii na dhiisaa dhaabaa kan amma. Kun dubbii qabataman qabne. dudubbatti ilaa kan silaa eessa geenyu hadda dudubbatti kan nu deebise isin akka ta'e hin dagatina reenfi mucaa kanaa badee jennaan wala obse wala jinni warri hadda maqaa keessa waamamaa jiru boritti gaafatamummaa akka fudhattanu hin dagatina waan hin taane Maaltu godhani Mubaarik? waan hin taane hin dubbatinaa ka In dubbanne viidiyoo waraabesan irratti naqee kan viidiyoo immoo shan namaa sagalee ta'een beeku viidiyoo waraabesan ammoo erganatti dheekkamtanii har'a guyyaa sanuu dhaqee kaase viidiyoo sanayyuu achi malee kaase raani guyyaan kaase malee viidiyoo mucaan sanatti argamtu duusi dheekkamtanii. nu reenfi mucaan jedhina reenfa kanatti jettu erga qabatamaan reenfa si argiteeyyi reenfaa jetta ilma namaa lubbuun jiru akkamitti duute jettu hin beennu nu duusi lubbuudhaan nama gaafataa jirra Mubaarak sagaleen lubbuudhaan ta'e warqee gaafataa warqee mamaa jettan intalattii sana mucaan duute ittiin jedhu ammallee isuma dhuguma amma reenfi sii manaa kimii keessatti ijoolleen oromoo dhaqanii arganii duuteetti dhugaadha jedhanutti akkamitti dhugoomsidhame shamarran butamuu Anis kanumaan dhaga'ee waraabe malee ani mee homaan balleessinetti viidiyoo nama waraabe san irratti ilaalanii too naqee kan malee wanta nuti balleessan jiru ani immoo gatii ani immoo dogoggorri koo guddaan ishee viidiyoo sana muddamee dhaqee sagaleen kiyyaan nama bira ga'u sagaleen kiyyaa dhaga'amu jedhee waraabe. wanni taateetti ammarraa kaasii dhaabbadhu waan akkasii shi Kalaasani kaaseera viidiyoo sanayyuu bar. baga kaaste viidiyoo isin obboleessatti walaalanii gadi waraabdan namni burjaajee hadha maal jedha akkam jirta Ayya. Ayo jirtu. nagaa jirta Nagaa waaqa. maali obboleessa koo obboleettiin kee maaliif akkasii waliin dhaatee immoodhaan kaleessa lookeeshinii bakka jiru siniifan erga jettee kaatee nu erguu didde obboleettii keetti maaliif nuun himneti Har'a moo guyyaa dubbisan tureyyuudha reef argame waan ta'eeti oduu dhagaa turre miti. reenfa argame ka jedhe eenyunni Yaa tiktookii dhumarraa waan ta'e argine malee waan qabatamaa argite hin jiru. warri tiktookii irra callisanii afaan badu malee reenfi hin argamne Oo argame inneeta yaadan bakka inneeta otti diimne iyyuudha nama akkuma hin qabu jirtu imo shimoonaa fi hin hojjetu iyyuudha har'a yaallefisi. amma gaa dubbiinii gara biraatti deemaa jirti obboleettiin kee namicha qabsiisuun diduuni rakkoo kan qabu nu hubadhu akka maatii tokkotti immoo dhiifama nu godhi seeraan itti deemna kana booddee Yaa bakka namummaa jechuudha siinii dadhabaatuman jira dammoo bakka nuti akka oromummaa tokkottis akka obboleettii keenyattis immoo yaalin nuti biizinesi hin jiru yaalatuma jirra. rakkoo guddaa kan qabu obboleettii keeti sittan himaa jiraan namatti namadhu rakkoo guddaa kan qabu obboleettii keeti kaleessa akkasitti dubbatu argaarta gosa dhibbaa haasofti takka duuteetti jetti takka ani hin beeku jetti takka maal jetti dhaqaa barbaaddadhaa jetti obboleettii keetu rakkoo fidaa jira garuu dhugaa mucaa kanaatu dhuftee namaa wajjin teessee Ila baafte Mubaarak. gaariidha Mubaarak. artistii tufaa dubbadhu meeme artistii tufaa dubbisi meeme Eeshi. waan jiru irraa baqachuun gaarii miti barama biyyummaa namummaa dhiigummaa obbolummaa obboleettii jechaa jirta gara tokko waan taateef qabatama waan obboleettiin ta'e jechaa jirtu sana hojiitti hiikuu qabdaati tokko dhalootaan toora tokko ta'uu dubbataa jirta lammaffaa obboleettiin tuni obboleettii ta'e ta'uu dhiiga keenya ta'uudha nuti amma obboleettii keenyatti ilaala dhiiga keenya waan taateef ishummaan obboleettiin ta'e sunu akka karaa nagaa galtu barbaadna waan ta'eef sodaachuu dandeessi dubartiidha miira sodaa qabaachuu dandeessi dubbii biraan natti dhufaa jechuu dandeessi karaa danda'ameen amansiisamuu barbaachisa jechuudha kan dhugaan ishii ba'uu danda'u gaafa ishiin of taatee bakka ishiin jirtu dubbatteedha dubartii waan taateef sodaatti hordubbiin natti dhufa jechuu dandeessi
Maaliif waan irraa hin beekneef garuu waan nama du'aa laalamumaayyuu reeffi argame jedhanii gaafa gastii irratti haasa'amu waan ittiin gaafatamummaa guddaa namatti fidudha. Akkamitti argite eessatti argite mana yaalaa kam jiraadha gaafii namatti ta'a waan kana. Kanaaf obboleettii kee akkaataa itti amansiisamuu danda'uun amansiistanii akkaataa bakka ishiin itti jirtan itti dubbachuu dandeessu yookaan immoo dallaalticha ishii achii baasisan yookaan immoo bakka ishiin yeroo baaftu wal qunnamsisan akka itti argatamuu danda'u kan mijeessuu danda'u obboleettii keeti. Kana gochuuf irraa baqachiisuu gorsa nama hin taanetiin osoo hin taane gorsa maatiitiin ta'uu qaba jedhee yaadaan. Bareeda dabalataan mubaarak waan jechuun barbaadu waan itti dabaluuf yoo jiraate. Kallattii baay'eedhaan yaalatiin ture jechuudha. Ishiidhaaf dawalee ta'ii kan ishiin adeemsu yoo jiraatte waanuma miidiyaa irratti dubbatte sanaan alatti wanti danda'u hin jiru wanti ani beeku hin jiru ture. Obboleessoo dhiifama waan tokko isaa tokko dhiifumadha. Ammi ani beekus kanuma. Ila dhageeffadhu waan itti sii dabalu obboleessa kenna. Tokko bakka mucayyoo amma obboleettii teetii tana dhugumatti akka obboleessaatitti wanni ati dhugatti itti himuu qabdu. Mucayyoo tana bakka maatiin isii ofaa jijjiirtu nullee haa jijjiirtu jedhanii bakka maatiin itti ergate kabaase isi. Bakka jireenya isiitii illee kabaase isi. Rakkoo isiillee kadhoisaa jullee mucayyoo tana. Rakkoon kun mucattii tana qofaa miti. Isinillee ni dhaqqaba. Akka dhaqqabu isinillee amana. Waan kana bakka isiin jiraattu kabaasellee isi. Karakkoo isii mudatellee dho'isullee isi kana isinillee bareechisa mucayyoo tanatti hima wanni isiin taatu takka hin jirtu ummata Oromoo ka magaalaa kana jirutti ay baate waan isii mudate karaa nagayaati yoo ibsite mootummaa biyya keenyaa irraan qaama ummata Oromoo ka jiru kana irraan taree mootummaan biyya kanaallee wanni isii waa godhullee hin jiru. Garuu bakka jireenya isiitii baaftee rakkoo kanallee dho'isitee yoo jette rakkoon isii biraan tarkaanfatee hawaasa miskiina biyyaa sanillee mudatuu danda'a. Dhaqqabuus danda'a. Kana waan ta'eef kanallee isinillee isittillee hima ofirrattillee beekaa rakkoo kana akka mucayyoon tun furtu nu godha jechuu barbaanna. Ani samma jechuudha amma namummaa wanti ilaa jiru hin jiru yaalatuman jira. Obboleessa koo wanta kaardii ansii dawwale telegiraamaan narraan kaaftu yoo danda'ame telegiraamaan na dawwali kaardiin addaan nu jalaa citaa. Wannan si dabalu yoo jiraate nuti obboleettummaa Oromummaa malee wanni nu ane kutaasii iyyuu miti namoonni harki caalaa asirra jiran ijoollee kutaasiiti miti. Kaan Harargee irraa kaan Arsii irraa kaan Shawaa irraa kutaa adda addaa irraa dhufee Wallagga irraa dhufee falmaafi jira. Otoo obboleettii kee taates nu akkasuma falmina. Si galee kanaafi dabarsitee namicha mucaa kana butee jirus ta'u waliin butanis ta'u iccitii jiru akka dhuftee nu intu barbaanna itti dawwalii nu waami. Ishi qaba bakka yoo silkii isheen hojjete amma kallattii nama dawwalee fidan akka isheen liibisin tu godha. Galatoomi.